silkii smartphone qofa fayyadamuun ji'aanii doolaara 50 dhibbaa haga 150 akka argachuu danda'anii beektu. Guyyaa har'aa isinitti hima. TikTok automation dhageettee jirta. Guyyaa har'aa TikTok automation accountii banuu irra jalqabee hanga video post gootutti isitti agarsiisa. Asiin dura TikTok automation yookiin international TikTok accountii banattanii hojjettanii garuu hanga ammaa qarshii hin argatin yookiin followers 10,000 seenuu dadhabdan videoon tunini teessan. TikTok accountii bante monetize goote ji'aanii doolaar 50 dhibbaa haga 150 oli karaa ittiin argattuun tokkoon sitti agarsiisa. Hanga amma videoon teessanii vaayiraalii hin baatu taanaani karaa hedduu dogongortaan ta'uu danda'a. Video tana keessatti accountii yeroo bantanii karaa isanii ittiin banuu maltan karaa torba isinitti hima. Haasaa qofa osoo hin ta'in bilbila harka qabu fayyadame karaa torbaanu akkamittiin akka fayyadaman tokkoon isin argisiisa. Jalqaba TikTok automation maal akka ta'e isinitti hima. Akka addunyaatti namoota biliyoon 1.5 oliitti TikTok fayyadama. Namni hundi waan fedhu qaba. Fakkeenyaaf comedy, vlogii fi funny fi video nama bohaarsitu. Video maxxansuun monetize taatanii qarshii hojjetan. TikTok automation biyyoota 7 keessatti kafala. UK, USA, German, Japan, Spain, Brazil. TikTokiin biyyoota kana kafala. Biyyoota kana hangana target godhanii video maxxansanii monetize godhatanii Itoophiyaa keessatti qarshii hojjechuu dandeessa. Akkamittiin akka isanii itti dalagdan tokkoon isin agarsiisa. Jalqaba bilbila kee dhuftaa bilbila kee kana bakkam emailii barbaaddaa emailii jalqaba wanni isin agarsiisu tokkoffaan emailii banatanii namoonni hedduun TikTok yeroo banatanii wanni isaan fayyadamanii silkii durii isaanii fayyadamanii amma immoo emailii fayyadamee isin agarsiisa. Emailiin wasaanii emailii yeroo banteen followers guddaa argachuu dandeessa. Fakkeenyaaf emailii banuu fi jalqabumaan application Gmail jedhu kana kan silkii keessatti jiru irdaaftan silkii nam kamuu jira application kunini silkii nam kamuu jira silkii kamuu cufaa jira application kan birdaaftanii application Gmail kan birdaaftanii yeroo san duraan emailii duraan qabdanii emailii akkanatanii gabbaasa. Sinammoo bakkamma tuqa gubbaa suni bakkanamma bakki cufaa sassanaree xiyyaan sana agarsiisa xiyyuu deemaa laala. Sinammoo bakki isaanii laaltan asitti bakkamma xiyyaan sana agarsiistana irratti tuqxanii emailii addisiitti bantan emailii duraan qabdan lakkistanii emailii addisii tokkettanii jalqabdanii banatanii bakki sun dhoofne irraanii akkana bakki dhumatan gadhufnee dhuun irratti asitti wanni nu gabbaa add another account jetti. Add another account bakki jettana taanaan gubba saree sana agarsiistana irratti tuqxanii irraanii Google ka jedhu ka gubbaa kan tuqxanii Google ka jedhu ka gubbaa kan irratti tuqxanii irraanii akkanattiin ishaaraa silkii keessanii san gaafa ishaaraa silkii keessanii keekkeettanii dabartanii yookiin yoo silkii keessanii ishaaraa hin qabne pin silkii keessanii bana san gaafa akkana deebitan. Irraan yeroo inni akkana nu gabbaas kaanii bakka ammaa jaarata amma create account jettana irratti irraanii for my personal ka jedhu irra dhufnaa for my personal use ka jedhu irratti bakka nama irra saree sana agarsiiskamuu laala. Armatama maqaa emailii akkeetii fedha emailii fasii irratti fakkeenyaaf anamma emailii mata kiyyaa TikTok mata kiyyaa banachuu waan fedhuu fi TikTok digital Oromoo malee TikTok biraa waan banachuu fedhuu fi bakki gubbaa kanatti Ismail Hussein kanattiin emailii kiyyaa barreeffadha. Irraanii next ka jedhu dha'ee fuuldura deema. Irraan akkanaan basic information enter your date of birth and the gender. Guyyaa dhaloota keessaniitii fi guyyaa dhaloota keessaniitii fi guyyaa dhiiraa moo dubaraa gender keessa filatanii fastii guyyaa dhalatanii fi ji'a keessa dhalatanii asii filatanii asitti filatanii yeroo filatanii irra baatanii gender gad dhuftanii male ka jedhu irra dhuftanii dhiira moo dubaraa san gaaftaa oo dhiiraa male oo dubaraa moo female ka jedhu hin beektanii sanii irraanii inni keessa dhoofnee fuuldura fufnaa. Irraan asittiin emailii kennaa qorannaa emailii hiyyama Ismail inni akkanattiin namba wajjir kennaa 0 jennee next dhoofna ta'uu didee amma leetu next dhoofna ta'uu didee amma kubee tokko dura darra 0 jennee 036 jennaa Ismail duwwaa 3 jahennaa irraa next dhoofna amma leedee yeroo inni didee
أما كانوا ديبنا أما خان الجرة اسماني لنا أما خان الجرة اسماني زيرو لنا تجيرتني يروني سنديد تجيرتني كوبي بودا وسوكي سنباسني كوبي دي كافي نمبر والكيسا ميكسي بوتاني أكسيتين والكيم مكتاني أكسيتين كيتاني أما لا فرجة اسماني لوان أما لا فرجة ergani fudhachuudhe silqasan kun bira daddartana kanatti dabarsanii tu yeroo nidde namba dur keetanii namba dura kan keetanii namba itti daddaraa fi kume itti daddaraa akkasittiin to dabartanii ati kamuu create a strong password dha password jajjaba tokko itti daddeera password jajjaba tokko itti danna password itti danna password keenya itti danne raanii history of fuldura fudhana rana kanatti emailin keen kana Ismail Hussein Ismail 01444 dha senior ni lakkisuun sandide number itti daddartanii akkasii daawwan deessanii raanii history of fudhana erga rana kana bakka oli kana kan deemni agree kaje dhufne jala gabbuun agree kaje dhufatuna agdasa laala ordofa amma yeroo email banne rabaane raan step lamne so dabarra amma kumsani asitarbu jirtani email tella banamto baafamte email tella la banamte amma sitti email refutir no jira yeroo akkan isinni akkan no baase bakkumam jalqaba kanatti deebine irra dhofne irra tuqne irraani bakki jaalatan hojjedhufnu email nu bananne tana email te nu bananne bakki jaalatan nu jirti bakki jaalatan nu teetti email san duraan qabdan jalteetti irraani irra dhofne akkanatti seenna amma email tun tana awama tokkolee irra jirani amma step taanu TikTok application TikTok kan application TikTok namoonni hedduun application TikTok kan fayyadamu TikTok Lite fayyadamu namoonni hedduun ammoo garuu TikTok Lite fayyadamina TikTok isa fayyadamu TikTok kajer cala isin agarsiisa fakkeenya garaagarummaa Play Store seene yeroo anamma kan gadhiisaa masitti amma TikTok jedha kana searchee TikTok jedha kana searchee akkana searchee TikTok hedduutu isin gabaa TikTokiin isaanii daawunloodachuu maltanii tan malee tanaami TikTok tanaa hin buufatina TikTok tanaa tawaan diqqoo san gurraa qabdu TikTok tanaa tanam pirsaawee sana agarsiistana TikTok tanaa hin buufatina TikTok tan buufadha yeroo TikTok san buufattanii TikTok yeroo buufattanii amma wanni isanii taasisuu maltanii kan application silkii san keessa dhabu malee application ChatGPT akkaataatiin TikTok keetu guddisuus gargaara fakkeenyaaf amma ChatGPT kana application ChatGPT kana yoo qabnammoo Play Store keessanii seentanii ChatGPT tanii tuqatanii akkanam itti barreess kanatti akkuma nam itti barreess kanatti ChatGPT hojii sanatti gubbaa sanii dhufa inni ka gubbaa taa'e kana inni kana akkanatti dhooftanii irraa seentanii abdeetti gaaftaan ammaa kan abdeetti hin godhu irraani bantan erga download install gootanii Play Store kan install goota kan bantanii ammasitti ittimtanii yoo afaan Oromoo timtanillee sawaa afaan Oromoo leettimuu dandeessanii yeroo barreessuun beeknellee bakkitaan dhooftanii wajjin haasa'uu dandeessanii yoo afaan hin beeknellee bakki jaalatanaa ta'anamma irra saree sana agarsiistana bakki jaalatanaa bakki tana taanamoonni diimaa kan gubbaa kaayee sana agarsiistana bakki tana irra tuqanii haasoftanii dandeessan akkamitti haasoftanii fakkeenyaaf amma nutti barreeffannaa I want to open TikTok to my personal brand yoo afaan English hin beeknellee isanii afaan keessanii afaan beektanii afaan Oromootiin hin dandeessanii anammaa tarramatti English agarsiisa isinammoo afaan Oromoo namni barreessuu hin dandeenyellee haasa'uu danda'udha reefuuratti san agarsiise amma brandii TikTok yaa uumachuu fedhaa wanni an TikTok sun irratti hojjechuu fedhulleen my content jedha my content yaleeni to motivation jenne akkanattiin ittiin erga akkanattiin ittiin amma choose
akkan ennaan amma itti ergina. Waan dhibbitti daruu itti ergina. Great idea jedhee armata naa jira. Personal your message motivational الشباب طلاب صناعة والمحتوى وأنا كسر على جباس عفان عربات عايزين create a strong TikTok profile strongy وميرا إسماعيل motivation إيه digital or motivation أكان لي جباسة profile clear أكاتا عن TikTok يتبع ما لسنا يرسيسا أما سيتما إرجع كان إننا ما مكان ممكن الناني مكان تكون ممكن الناني technique the name maqaan kenne nana makana erganu maanu ne maqaa sin mudara daram masiti Ismail motivation Ismail inspires Ismail mindset Ismail speaker coach Ismail ya am TikTok ke samara tanna fakenya fama Ismail mindset kaderi uradofne kanati copy ofne select gone copy ofne rari makhana filade kana gitan wow dasera amma maka kanani am ni yero mani am ni yero amuntanani video fas jalqabanu jechumal naga kai anamo akasine doni create logo create logo dani create logo suno qarit libnam tan brabana isbrabana erges brabani tiktoki sena TikTok يعني سنتين كائن رافع هنا كاتامة سني TikTok كارشي سني ديالك جو اتبانني أم سنة غرسيسا فكينيا TikTok أما application TikTok سنة نراني بس بروفايل جينا راتوكلي بروفايل كي كمل دران قم هنا بروفايل كان دران قم هنا إيراني إرجاسين TikTok دراني يسمى كان نجاباسته بكم من نمر سرسو يعني Irrani akkana hojjenya akkana sanii gabbaas kaani akkanatti bakkamma setting kan seentanii setting and the private state kan seentanii irrani bakki jalatan gadhuftanii bakkamma switch account jetana bakki switch account jetana taayila kana irraa tuqatanii irra seentanii irrani ergaa kana inni sanii gabbaase TikTok isan duraan qabdan sanii gabbaasa irrani bakki jalata amma add account tetana radoftani bakam add account tetana radoftani rasentani ergay sanaka rasentani fulan muhimmu tanam fulan itti nami qabatanam fulan itti nami namshawata fulan TikTok namshawata fulan rafuna nantuna kam setani yero sin sign up for TikTok jette sani gabaste danjesan fakenya famma an login baktetan rada yosin log fakenya famtana yosin log into TikTok sanete tukina bakki jalatan kota bakki jalata amma sign bakki jalata dintu taduma sanagarta tadumata tanamma wonni hubbaka sanagartistana irrattu batan yosin amma asiratamma sign up beta kana sani gabaste yosin amma kana sign up beta kana sani gabaste sign up for TikTok beta kana sani gabaste ladi kodok jirtana masana gasi lantu muhimu akka iyo sana kan madintani katta bantani bawo da kullu TikTok ni kafat amma kamitin aka bi turban TikTok ni rakafantuti jiram sana gasisa am bakki santuftani bakam biko Ethiopia de tanan tiyan sana gasisa katni bada flasu mane Ethiopia ga tiro sana kana bantani abadan TikTok ni sana kafatu akami tamma ka jiran sana gasisa bakam Ethiopia de sana iratu argaatraa tukta kana si gabaasi bakki searchi gubbaa sanraa dhoofte United Kingdom itti jeesina kana sani gabaaste kanam sanraji United States le nandani bi torbana reefsanitti tan keessa tokko filatan anamaan kan tawasaani taakki malee dasa United Kingdom jedhee amana kanumaan digital room rabbane qabshira dalagu deebi'suma amma United Kingdom radho amma bakki sun jijjiiramtee jechuudha bakki reefu Itoophiyaa isaanii amma kam jirti jijjiiram bakki reefu Itoophiyaa isaanii laalam am maal dhoof am fula gubbaa sun dhoofna am neessi dhoofne bannaa amma bakkamma continue with Google jetana irra dhoof bakkam continue
amma sitti email reefu kan email address reefu kan taani seenaa jechuudha dagatina email reefu ta'a amma irra dhoofna continue with google ka jedhe irra dhoofna amma kanaan email nu qabnu hunda nu gabbaasa irraanii email banni taarifu banni taani taama amni banni taani irra dhoofnis yaa amreefu banni irra seenaa amma irra seenaa amma ineegna diqqoo isin diqqoon turti itti diqqoon eegnaa diqqoon turti amma maruu jirti amseenuu fi waan diqqoo tafe amma sitti ganni nu dhalanne nu agarsiisa ganni nu dhalanne nu agarsiisa wagee birthday waggaa dhaloota amma kan dhoofne waggaa dhaloota jennaa tokkumit filannaa irraanii kontiinuu ka jedhu dhoofne fuuldura deemnaa amma sitti maha kenna nu'ima maha kenna safara maha nurefu ChatGPT nu kenna kani Ismail enna Ismail mindset jenna kanatti maka TikTok kenna filanne rani continue dofna kana sena rana kanatti TikTok kenna labana ne aha am TikTok akkamittiin akkama inni qarshii dalagu godhan ana sunini lagone dabarre amma akkamiin beeku dandeenya tasira amma kanatti profile TikTok keenya kana banne irraani amma profile keeyoofin profile picture tirkaan sinin beekanale na tirkaa sana yersa gara do profile picture kaanii ChatGPT deemne mahareefu Ismail mindset kaaniini logo nurkeenu suuraan TikTok keenirkeenu nu hojjannaa inni waan hunda isatti san hojjeta kana sana agarsiisa mee profile kana amma asii dhufne Ismail motivation amma kana asii tamma create logo jennani logo nu dalagi jennani sumatu isaati logo nu dalaga amma kum sana gartani logo lamno jate logo tan lamaan keessa federa fakkeenya afam Ismail mindset jira kanatti nagabaasa kalamma faaleeni kana nagabaasa Ismail mindset jira anam kan argadde kana save bakkeettana de save adda jechuudha waan hunda waan kamu ChatGPT sanii hojjeta video le isatti sanii hojjeta akkamina kini sanii hojjetu sin agarsiisa video kan keessatti deemnee video taasisaa agarsiisa amma save ta'ee jira gar TikTok deebina amma TikTok seenne profile keenyatti jijjiirana profile picture itti jijjiirana profile kana dhoofne raani edit ka jedhu kan dhoofna edit ka jedhu kana kanan xiyaan sana agarsiisa kana irratti kan seenna kameraan nurra dhaamu jira gosa kameraan nurra dhaamu jira raani change photo ka jedhu kana irratti kuna change photo ka jedhu kana irratti kuna hingaddarra irraani upload photo ka jedhu kai walakka kana irratti kune bicha teentanga fudhanne irkeewwanna irraani save ka jedhu dhoofne seefanna ergasiin akkan nu save ta'e obbaati jirti irraani TikTok akkamii akkasiin qarshii nu kaffaltu beekuu dandeenyu irraani latan irra filaam xiyaan sana agarsiisuun irratti kune irraani setting and privacy ka jedhu kana ajala kana irra dhoofna irraani kaameraan nurra dhaabuu obbaafna irraani account ka jedhu kanam irra sarara sana agarsiisa kana account ka jedhu kana irra dhoofna irraani account information ka jedhu gubbaa kana irra dhoofna irraani akkanatti nama account kenna Ethiopia amti United States United Kingdom jechuudha amma TikTok kenna maani United Kingdom jechuudha asitamta aga guyyaa biraatti walitti deemuutti video tana subscribe like share gochuun dagatina video tan keessatti akkamittiin akka video qopheeffatan isin agarsiisa nagaan jiraadha